السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هاروك أبدي سنين فجرة فيديو نرامو ميلا كينا كانوا جتو كانوا بابك أو ميلا نجوجو جتورا ميلا كينا لافس ورaf بريتشسات ورافي مالك نجار جاروس النجارسيسو في إن شاء الله. أجا جما فيديو ندم نندرت ور فيديو كيا كنا خاروتاتن سبسكرايب ورا جراماتي كيا إدامة سنين جرا warra madura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Aga gama viidiyoo kiyyatti hin deemneen dura warra yuutuubaroota babbareedoo amma ganaa lafaa ol dhufaa jiran amma yuutuubii jalqabaa jiraniin wal isin barsiisa inshaallah. Akkuma sitti argitan Hawwii Tuub jedhamti yuutuubarii haarawaa amma dhiyoo jalqabaa jirti. Viidiyoo babbareedaa hojjetti waa'ee fuularratti ta'ee waa'ee rifeensaa waan babbareedaa barsiifti. Viidiyoo isii Hawwii Tuub jedhaa search godhaati yoo jaallattan subscribe godhaafi seenaa laalaa hojii isii yoo jaallattan jajjabeessaan isiniin jedha. Linkii isiillee viidiyoo kiyya jala isinii kaa'a inshaallah. Isi malillee yuutuubii babbareedoo amma dhiyoo jalqabaa jiran hedduutu jira. As dura yuutuubaroonni Oromoon baay'anne yoo warroota ijoollee dhiiraa ka diraamaa waa'ee appilikeeshinii kanneen barsiisan yoo ta'in ijoolleen Oromoo keessattuu karaa shamarraniitiin hedduun jirtu beekumsa qabnu manuma keenya keessatti awwaallee warra kan jala fiiguu turre alhamdulillah ammanullee xiqqoo tokko lafaa baay'ataa jirra. Yuutuubaroonni keenya baay'ataa jiranii seenaati isin yoo hojiin kasinitti tolu ta'e yoo isinitti tolin giddiin hin jiru yoo isinitti tole ammoo subscribe godhaadha irraa fayyadama. Jajjabeessaa isiniin jedha walirraa baranna inshaallah. Isii malillee kabiraaleen hin jira akka tiyaatuub illeen hojii babbareedaa hojjetti seenaa laalaa viidiyoo isii yoo isinitti tole subscribe godhaadha cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Seenuutuub illeen akkasuma hojii babbareedaa hojjetti san malillee Fooziituub yuutuubarii amma ganaa lafa ol ka'aa jirtu heelzii show yuutuubaroota Oromoo hedduutu jira. Anama maqaa isaanii takka yoo isinitti yaama walillee isinitti dheerataa dhiifama. Kana fakkaata viidiyoo nanarra hojjedhu wanta narraa qopheessu kun akkuma sitti argitan kana gosa lama qopheeffadha saana lama qopheeffadhee jira. Kunis akkuma sitti argitan timaatima, beeking soda, loomii fi vaaziliiniidha. Vaaziliinii kana kan fayyadame waraqaa guddaa san gubbaarra jiru ijoollee irraa buqqisee akka isinitti mul'atuuf xiqqaa kana isinitti argisiise. Yoo isiniin mul'ata abdii qaba inshaallah. Loomii kana bakka lamatti muree deebi'a. Kinoo loomii bakka lamaa muree jira. Cuunfaa loomii gimmaash tokko kanaaf fayyadama ka gimmaash tokko saniif fayyadama. Loomii gimmaasha fuudheeti meeshaa tokkotti gadi cuunfadha. Loomiin kuni anti bakteeriyaalii waan ta'eefi fangasii miila keenya irratti wal horee miilli keenya yeroo garii caammaa kophee banaa kanneen yoo kakaayyatu baay'ifnu ta'ee yoo lafti qorra ta'ee jedhee miilli keenya nu babbaqaqa. Nu babbaqaqee nuti tarsa'ee nu ququnca jala koomee miila keenyaa kana faa jalatti isa sanballeessuudhaaf sirriitti nu gargaara jechuudha. Bakteeriyaa fangasii garagara miila keenya kanarratti wal horee gogaa miila keenyaa ka du'ee sirriitti nu ciccitee nu jiru kana hunda isaatiiyyuu dhiqee nurraa qulqulleessa. Qulqulleessuudhaaf loomiin dandeettii guddaa qaba. Vaayitaamin C illee of keessaa qaba bareedaadha. Timaatima kanallee akkasuma bakka lamatti muree deebi'a. Cuunfaa isaatu na barbaachisaa kunoo kana fakkaata. Bishaan isaatti gadi cuunfa. Timaatimillee akkasuma innillee antioksidantiidha. Fangasii fi bakteeriyaa miilarra nu jiru hunda isaatiiyyuu ajjeesuu irratti dandeettii guddaa qaba. Viitaamin hedduu of keessaa qaba. Viitaamin akka viitaamin A, B, B3, C, K, pootaasheemii fi akka ayiraniillee of keessaa qaba. Miila keenya qulqulleessuuf hedduu tokko nu gargaara. Timaatima cinaa lamaan iyyuu itti cuunfee jira. Bishaan isaa kana fakkaata. Amma immoo beeking soodaatti godha. Beeking soodaallee akkasuma maankaa lamatti godha. Aguma miila keessan isin ga'u laaltanii itti godhachuu dandeettanii beeking soodaalleen akkasuma hin dhiqaa akka miila keenya irratti ciccitee miilli keenya nu lallaafi walitti nu shunturee caccabee jajjabaatee jedhu hin dhiqan qulqulleessa jechuudha. Akkanatti haala kanaan sadeen isaatiiyyuu walitti makeeti
eegasi miila kiyya miila jalqaba yoo isinitti tolu ta'e haga miila dibanneen duratti bishaan owwaa keessa miila keessan xiqqoo gootanii bishaan owwaa yoo jedhu bishaan danfaa miti bishaan xiqqoo bu'aa miila keessan keessa gootanii yoo miilli keessan isin laafee jedhe akkanatti miila keessan irratti naqxaniiti miila keessan sirritti daqiiqaa 3-4 irraa haga 5 takka yoo massaajii gootan sirritti irraa qunca'ee ka miila irratti nu ciccitee miilli keenya nu babbaqaqee jedhu sirritti qunca'ee ka garuu cuunfaa kana jechuun timaatimaa fi beeking soodaa fi loomii kana yoo guddate torbaan lama keessatti yeroo takka faa yoo fayyadamne bareedaadha beeking soodaan amma yoo ofitti deebisan bareedaa miti garuu ka amma nu ciccitee miila keenya nurraa goggogsee nu balleessee jiru kan ofirraa balleessuudhaaf nu gargaara amma ofitti deddeebisuun bareedaa miti kanaaf wayituma takka miila keenya qulqulleessuuf nu fayyada jechuudha kan nurra jiru nu ciccitee nurraa babbadee jedhuuf miila keenya nu qulqulleessuuf nu gargaara ofitti hin deddeebifnu yeroo takka fayyadamnee dhiifna jechuudha guyyaa guyyaan ofitti hin deddeebifnu massaajii goonee wayita kaane bishaan xiqqoo owwaa ta'e ka qorraa hin ta'in ka owwaa hin ta'in bu'aa jidduu kana jiruun ofirraa gadi lollaanee dhiqneeti eegasii gara dibata lammaffaa dabarra inshaallah dibata lammaffaallee kunoo kana fakkaata kanarraa qopheessu meeshaa biraa qopheessee vaaziliinii fi loomii lameenuma kanatu na barbaachisa jechuudha vaaziliinii maankaa tokko hagana ga'u tokkoof gimmaasha ta'e asitti godhadha aguma isin ga'u miila keessanii laaltaniiti vaaziliiniin keessaa fixee jira eegasii loomii itti cuunfa loomii kanaa fi vaaziliinii sirritti wal seensisa keessattuu yeroo amma akkana winter dhufaa jiru kana ka qorri baay'atu qorri jiru kana vaaziliinii malee wanni nama baasaa hin jiru vaaziliinii kiyya soo qorriyyuu asin kalaayini fixuu ga'ee vaaziliinii hedduu tokko itti fayyadamanii fuula qofaaf ittiin fayyadamnee miila kiyyaa harka kiyyaa hidhii laaffisuudhaafi ana qofaa miti ijoollee tiyyaa fi maatiin keenya hundi vaaziliinii hedduu itti fayyadamna keessattuu yeroo qorraa kana isii malee wanti nama baasaa hin jiru fuula qofaaf ittiin fayyadamne ani fuulallee hin laaffisaa hin bareecha jedhama garuu xiqqoo tokko fuula gurraachessa jechuu waan dhageef guddaa ittiin fayyadamu yoo qorri baay'atee jedhe fuulallee itti fayyadamuun kiyyan oolu vaaziliinii fi bishaan loomii wal seensisuun hedduu tokko jabaataa vaaziliiniin loomiin waan bishaan ta'eef ofitti gadi hin fudhatu sirritti haga dandeettan tokko sirritti wal seensisuu yaalaadha yoo isin dide ammoo xiqqoo tokko vaaziliinii bishaan ibiddarra gootanii gubbaa gootanii uwwiftanii xiqqoo vaaziliinii akka inni addaan bahu gootanii akkasitti wal seensisuu dandeettani kinoo haga ta'e tokko sirritti wal keessa seensisee jira kana fakkaata vaaziliinii kana fuutanii miila reefi timaatimaa fi beeking soodaa fi loomiin sirritti dhiqxanirraa kaaftan san gubbaa isaa akkanatti vaaziliinii kana sirritti massaajii gootaniiti yoo isinitti tole feestaalii hidhattanii feestaalii gubbaan kaalsii kaa'attanii raftanii yoo isinitti hin tolin feestaalii yoo dhiiftanillee rakkoo hin qabu garuu feestaalii yoo hidhattan hedduu tokko bareedaadha akkanatti kaalsii irra kaa'annee halkan wajjin rafna jechuudha ganama wayita kaanu maashaallah miilli keenya lallaafee bareedee sooftii ta'ee ka gubbarratti ciccitee jiru yoo jiraate irraa qunca'ee bareedeen nu eega maashaallah kana fakkaata faayidaa bareedaa qaba irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba inshaallah dibata dura sin agarsiisa san yeroo takka qofa fayyadamna vaaziliinii kana ammoo galgala hundayyuu miila keenya dhiqannee qulqulleeffannee dibannee akkanatti kaalsiitti kaa'annee rafnee ganama yoo bulleuma takka rakkoo hin qabu miila keenya hedduu tokko nuuf laaffisa nuuf bareecha akka irraa fayyadamtan abdii qaba inshaallah kana fakkaata viidiyoon irraa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniifillee share godhaadha akka irraa fayyadamaniifi gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'aa deebisa gadanda'e tokko inshaallah yaadas yoo qabaattan akkasuma karaa komentii jalaatiin naaf kaa'aa walirraa barannaa wal barsiifna inshaallah viidiyoon irraa kana fakkaata ga viidiyoo biraatiin walitti deebinittu yaarraafa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh